Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 1 hanga 15 isa jiruudha. Daddafeetan dubbisee Waaqayyoon in kadhannaa. Akkas jedha maqaa Gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Yesus utuu darbuu nama dhaloota isaa jalqabee jaamaa tokko argee yommus bartoonni isaa barsiisaa namni kun cubbuu eenyuutiif jaamaa ta'ee dhalate isatu yakke moo yookiis abbaa isaatiif haadha isaatu yakke jedhanii Yesuusin gaafatan. Yesus immoo deebisee inni cubbuu hojjeteef yookiis abbaan isaatiif haati isaa cubbuu hojjetaniif miti. Isa fayyisuudhaafan hojiin Waaqayyoo akka mul'atuuf isa fayyisuudhaan hojiin Waaqayyoo akka mul'atuuf jaamaa ta'ee dhalate malee. Lakkoofsa 4 hojii isa ana erge guyyaadhaan hojjechuun naaf hin ta'a. Yeroo namni tokkollee itti hojjechuu hin dandeenye halkan hin dhufa'oo. Irra deebi'een dubbisa lakkoofsa 4 hojii isa ana erge guyyaadhaan hojjechuun naaf hin ta'a. Yeroo namni tokkollee itti hojjechuu hin dandeenye halkan hin dhufa'oo. Lakkoofsa 5 biyya lafaa keessa hamman jirutti an ifa biyya lafaatti isaaniin jedhee. Yesus akkuma kana jedheen lafatti tufee hancufa isaatiinis biyyoo dhoqqeessee dhoqqicha ija namichaatti dibee. Namichaanis dhaqi Seelo'aam bishaan kuufamaatti dhiqadhu jedhee. Seelo'aam jechuun isa ergame jechuudha. Namichi yommus dhaqee dhiqatee ija isaatiinis argaa deebi'ee dhufee. Haleluuyaa. Lakkoofsi 8 akkas jedha. Oltoonni isaa warri kana dura utuu inni kadhatu argan. Inni kun namicha isa taa'ee kadhachaa ture miti jedhanii gaafatani. Namoonni kaan eeyyee isa jedhanii kaan immoo lakkisaa isa fakkaata malee jedhanii. Namichi yommus an isadha jedhee. Namootni immoo iji kee lachanuu attamitti siif baname ree jedhanii isa gaafatanii. Kanarratti inni namicha isa Yesus jedhamutu biyyoo dhoqqeessee ija koo lachanuu anaaf dibe. Gara bishaan Seelo'aam dhaqiitii dhiqadhu anaan jedhee. Anis dhoqqee dhiqadheetan arguu danda'e. Jedhee isaaniif deebisee. Jarri immoo inni eessa jira jedhanii isa gaafatan. Namichi garuu ani hin beeku jedhee deebiseef. Lakkoofsa 13 jarri yommus namicha dur jaamaa ture sana fuula warra Fariisotaatti hin dhiyeessan. Guyyaan Yesus biyyoo dhoqqeessee ija namichaa jaamaa banne guyyaa Sanbataa ture. Fariisotnis immoo attamitti arguu akka danda'e namicha hin gaafatanii. Namichi yommus inni ija koorra dhoqqee kaa'ee ani immoo nan dhiqadhe nan arges isaaniin jedhee. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoo bara baraan kabajamu. Ameen. Maalirratti dubbadhaa kutaa kana keessaa mata duree yeroon utuu jiruu hojjechuu isa jedhu irratti dubbadha. Yeroon utuu jiruu hojjechuu. ቀን ሳለ መስራት ማገልገል. ሃሌሉያ። ሰጀዶራቲን ዱበዳ የሮን ኡቱ ጅሩ ሆጀቹ እዶ ከነ ከሰቲ ዋኤ የሮ ዱበታ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋኤ የሮ ዱበታ የሮ ሚጀታተ ኤጅሩ ጉያተ ኤቱ ጅሩ
jedha gooftaan Yesuus Kiristoos iddoo kanatti. Guyyaani nama hundumaatiif mijataadha, baay'ee namatti tolaa. Yeroo mijataa ta'e jira, yeroo mijataa hin taane jira. Guyyaan mijataadha waanuma halleef. Namni dukkanaan deemu hin gufataa, gufatee kufaa, waan baay'eetu irra ga'a, hatamuu danda'a, saamamuu danda'a, yeroo malee namni deemu jechuudha. Yeroodhaan namni deemu garuu hin gufatu, hin kufu, hattuunis ittiin dhuftu, guyyaadhaan namni deemu. Egaan guyyaan nuuf kaa'ame jira. Guyyaan nuuf murtaa'e jira. Yeroon nuuf murtaa'e jira. Yeroon nu itti socho'uu dandeenyu, fiiguu dandeenyu, ba'uu dandeenyu, galuu dandeenyu jira. Guyyaan itti immoo lafa taa'anii ka'uu dadhaban jira. Dullumaan haa ta'uu, dhukkubaan haa ta'uu Waaqayyo nurraa qabu. Haa ta'u iyyuu malee jira. Jira. Guyyaan wal qixxee hiyyeessaafis sooressaafis, isa barateefis isa hin baranneefis, isa beekaadhaaf isa wallaalaadhaaf, isa adiidhaaf isa gurraachaaf wal qixxee kenname. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gooftaan Yesuus Kiristoos kutaa kana keessatti maal jedha? Lakkoofsa 4 irratti xiyyeeffannoon koo isa kanarratti. Nan dubbadha xinnoo waa'ee namicha isa jaamaas. Odeensi as keessa jira gatii ta'eef nan dubbadha. Haa ta'u iyyuu malee gooftaan Yesuus Kiristoos hojii isa ana erge guyyaadhaan hojjechuun naaf hin ta'a jedhe. Hojii sana erge, ergama abbaansaa erge, guyyaan utuu jiru, atuun dukkanaa'in, halkan namitti hojjechuu hin dandeenye hin dhufa gatii ta'eef. Akkas jedhama. Akkas jedha yoon itti xumuree dubbis. Yeroo namni tokkollee itti hojjechuu hin dandeenye halkan hin dhufoo jedha. Kanaaf guyyaan utuu jiru hojjechuutu naaf ta'a jedha. Iddoo kanatti gaanii namicha utuu darbaa jiru, Yesuus utuu darbuu nama dhaloota isaatiin jaamaa ta'e arge jedha. Dhaloota isaatii jalqabee nama jaamaa ta'e. Yeroo namicha kana argu gaanii wanta isa daangessutu ture. Akka inni yeroo sanatti hin sochooneef wanta isa daangessutu ture. Innis maanni guyyaa sanbataa ture. Guyyaa sanbataa. Fariisoti immoo guyyaa sanbataa baay'ee waaqessu. Baay'ee akka inni ittiin hojjenne, akka inni itti ergama isaa hin raawwanne, ergama isa dhufeef hin raawwanne, waa'ee guyyaatu isaan dhiba. Yesuus Kiristoos immoo guyyaan utuu jiru ergama isaa raawwachuutu isa dhiba. Obboloota koo har'a maaltu nu dhibaa jira laata? Anaaf isiniin maaltu nu dhibaa jira laata? Yesuus Kiristoos waa'ee ergama isaa, ergama abbaan isaa erge, guyyaan utuu jiru, hojjechuu utuu danda'u, yerootti hojjechuu danda'u, hojjechuun akka irra jiraatu isatu isa dhiba. Fariisoti immoo waa'ee namni fayyuu, waa'ee jaamaan banamuu, waa'ee Kiristoos Yesuus dinqii godhuu miti kan isaan dhibu. Karaa kam isa arganna, karaa kam isa qabanna, seeraan, seera Museetiin karaa kamitti dhufnee isa qabanna, isa kana isaan waa'een fayyinaa isaaniin dhibu. Waa'een fayyina namaa, waa'een hiikama namaa isaaniin dhibu. Kiristoos Yesuus immoo ergama isa dhufeef hiikama lubbuu isatu isa dhiba ture. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf egaan gooftaan Yesuus Kiristoos guyyaan utuu jiru, yeroon utuu jiru, yeroon itti hojjechuu danda'u, yeroon kun utuu jiru hojjechuutu naaf ta'a. Ergama abbaan koo na erge raawwachuutu naaf ta'a. Maaliif halkan inni itti hojjechuu hin dandeenye fuuldura isaa akka jiru beeka ture. Halkan inni itti qabamu, halkan inni itti dabarfamee kennamu,
halkan inni anaaf isiniif jedhee qabamee fannoo irratti duudhaaf jedhu yeroo inni itti socho'ee hojjechuu hin dandeenye tokko akka jiru beeka ture. Obboleessaa obboleettii qabbane isinii dabalatee bennaa yeroon nuyi itti hojjechuu dandeenyu akkuma jiru yeroon nuyi itti hojjechuu dandeenyu akka jiru hubanneerraa saba Waaqayyoo beenneerraa laata. Har'a Waaqayyo maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin nu adammassu. Yeroon utuu jiru guyyaan utuu jiru hojjechuutu naaf ta'a. Waaqayyo nu gargaaru. Eeyyee. Faarsaa durii tokko ni yaadadhe amma faarsaa Amaariffaati. Kan Shuwaayyeeti natti fakkaata. Kan Shuwaayyaa ta'u kan Darajjaa ta'u harkaa badeeraa baluunsaa akkas jedha. ነፍሴም ወደ አባቷ ስጋም ወደ አፈሩ ሳይመለስ ቶሎ ቶሎ ብዬ እስራኤል ልጨርስ ፎኒ ለፈዱፈት ብዮ ሳትቱን ደብኢን ልቡን ገራዋቃት ልቡን ሞ ገራዋቃት ቶሊን በኢን እቱ አደም በኢን ደፌ ደፌ ሆጂ ኮራወቹቱ ናፍታአ ደፌ ደፌ ኤርገመ ኮራወቹቱ ናፍታአ Guyyaanitti ergamicha irraa wanne hin dhufa. Obboleessaa obboleetti Waaqayyo galgala kana nu dammassuu barbaade. Hafuurri Waaqayyo maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin lafa jirruu nu dammassu. Eeyyee. Yoon jedhe natti tola. Nafseem wada abbaatwa ስጋም ወደ አፈሩ ሳይመለስ ቶሎ ቶሎ ብዬ ስራዬን ልጨርስ ነፍሴም ወደ አባቷ ስጋም ወደ አፈሩ ሳይመለስ ለተቀልጥጋና ስራዬን ልጨርስ ስተጉ የሚያገኛቸው ስመጣ ጌታቸው በመክሊታቸው የሰሩ ምስጋና አላቸው አገልግሎቱን ያልናቀ በጥቂቱ ታምኖ ብድራቱን ይቀበላል ስራው ተመዝኖ ዋይ ሰገሌ ኮቲፍ ነው ኦፍካልቻ ኢፈመስን ጋፈቻ ገሩ ኤርጊቻ ከሰፍ ፈተናና ማና ኤጄ ሆቺኑት ከነም ለፍ ቢዮ ፎኒ ኩን ቢዮ ቲንዴቢ አኩማ ጀአሜ ቢዮቱ ቱንዴቢን ልቡን ገራዋ ቀሴቱ ቶሊን በኢን ኤርገማን ኤርገሜስ ተጃጅለነት ከነም ተጃጅለ ያከራወድ ጀኤ ፋርፈታን ኩን Waaqayyoon agargaar itu jabaatanii utuu dhama'anii gooftaan isaanii deebi'ee dhufee kan isaan argatu kan galateeffamanidha. Waaqayyoon agargaaru waan baay'ee dhagaa gooftaan Yesuus Kiristoos eeyyee halkaniin itti socho'uu hin dandeenye halkaniin itti waaqa ta'etu jiru aboo waaqummaatu qabu waaqa ta'e waaqa guutuu nama guutuu ture. Eje garu hango sanatu qabu yerotti dhiphina sanatti yeroo qabamu sanatti yeroo sanatti ergama sa dhufeef raawwata malee fayyisuu jaamaa banuu gophoo diriirsuu akka kanattiin dinqii garagaraa yerootti hojjetu miti ergama guddaa sa dhufeef haleluuyaa qaraaniyoo gubbaarratti lubbuu isaa dabarsee kennuuf yerotti san ergama sadhumaate jechuudhaani kanaaf halkan sun in dhufaati etuunnin ga'in ergama abbaan kona erge raawwachuutu naaf ta'a jedha har'a boleessa koo ergamatti ergamte hojjechaa jirtaa ba'aa jirtaa abboomamaa jirtaa moo waan daddaatiin qabamne qoy bor qoyiftaan qoy waggaa dhufu utuu jennu haala mijataan eegatuu jennu waan akkasii kanarraa wadhee kana godha utuu jennu akka yerootti nutti hin geenye akka dukkanichi nutti hin dhufne yeroon dukkanaa sun akka hin dhufne yeroon socho'uu hin dandeenye akka hin dhufne Waaqayyo nu gargaaru obboloota koo Waaqayyo harka keenya qabee nu geggeessu eeyyee kanaaf
nattin tolle waggooti jettu yerooti jettu utuun dhufin jedha macaafa lallabaa keessaa macaafa lallabaa boqonnaa 12 waggooti nattin tolle ati jettu utuun dhufin bakka socho'uutuu dandeessuudha bara dargaggummaa keettedha bara dargaggummaa keetti eeyyee baratti fiiguu dandeessu baratti amma miilli keetu si ajajamu arrabi keetu si ajajamu harki keetu si ajajamu utuu socho'uu dandeessu utuu fiiguu dandeessu eeyyee gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo fariisoti isa akka isaaniitti hojjechuu hin danda'u ture akka isaaniitiif garuu yeroon sun isan dhorkine ture har'a dhorkaan utuu nurra jiraatin kan ofii keenya of dhorkinee teenyee jiru socho'uutuu dandeenyu tajaajiluutuu dandeenyu ergama waaqayyoon nutti kenne raawwachuutuu nurra jiraatu teenyee kan jiru meeqan keenya laata waaqayyoon waa gargaaru namichi kun akkas jedhe namichi kun akkas jedhe bakka eenyutu si fayyisee jedhaniin eenyutu si fayyisee jedhan dubbiidhaan barbaaduudhaaf gooftaa Yesuusin eenyu si fayyiseennan dhoqqee jakootti dibee dhaqiitii Saaloomitti dhiqadhu naan jedhee eessa jirannennaan ani beeku dhe jaama akka ture beeka kanaaf Yesuus Kiristoos yeroo sanatti fayyadamee namicha sanaaf yeroon fayyuu yerooma sana ture Yesuus Kiristoosiif yeroo hojii ture yeroon sun fariisoti haadhoowwan malee sanbata haa jedhan malee yeroon sun yeroo hojii ture har'a wanta adda addaa sirraa waan adda addaatiin fayyina kee sirraa fageessuu kan barbaadu galgalli kun yeroo gooftaan itti si qaqqabatuudha wanta adda addaa kun yeroo miti akkas miti sanadha kanadha jedhee sababa adda addaa kan kaa'u akka fariisotaa yoo jiraateyyuu Yesuus Kiristoos daangaa cabsee gara kee hin dhufa haalelooyaa hin dhufa galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u ergamasa hin raawwate yeroo sanatti har'as hin hojjeta sagaleen kun har'as jiraataa Yesuus Kiristoos har'as jiraataa haalelooyaa du isa qabuun dandee jiraataadhanni haalelooyaa har'as hin hojjeta daangaan tokko isa dhawwuun danda'u dhowwaan tokko isa dhawwuu hin danda'u galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u hin hojjeta har'as tof kenni dabarsii tof kenni hin hojjeta haalelooyaa galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u kanaaf egaan nan gabaabsaa yeroo kadhannaa qabaanna jedhee yaada maanni gooftaan Yesuus Kiristoos ergamasa yeroo naaf kennametti yeroo an qabutti yeroo mijataa ta'e kanatti hojjechuutu naaf ta'a ergaman dhufeef raawwachuutu naaf ta'a ergama abbaa koo raawwachuutu naaf ta'a Yesuus Kiristoos immoo ergama sana dabarsee nutti laatee deeme sitti laatee deeme boleessa koo sitti laatee deeme boleetti koo natti laatee deeme nutti laatee deeme kanaaf yeroon utuu jiru ergama kanaaf of laanneerraa laata qophoofnee jirraa laata ajajamuudhaaf deemuudhaaf gochuudhaaf abboomamuudhaaf qophoofnee jirraa laata yeroon natti hin tolle jannu utuu nutti hin dhufin hin dhufa yeroon akkasii yeroon nuyi gaabbinu jireenya keenya keessa hin jiraatin yeroon nuyi itti gaabbinu sa'aatiin nuyi itti gaabbinu daqiiqaan nuyi itti gaabbinu waggooti nuyi itti gaabbinu ji'ooti nuyi itti gaabbinu jireenya keenya keessa hin jiraatin maqaa gooftaa Yesuusiin waaqayyo yeroo hundumaa alerti nu haa taasisu dammaqoo nu haa taasisu yeroo waaqayyo wajjin deemuudhaaf kanaaf egaan qabxii lama duwwaa irratti dubbadhee tan raawwadha innis maanni guyyaan utuu jiru yeroon utuu jiru akkam fiigne kan nu godhu maayini isa jiru qabxii lama duwwaa irratti daddafee dubbadha maayini akkatu yeroon jiru akka nu hin fiinne kan nu godhu akka nu hin hojjenne kan nu godhu maayini isa kana inni jalqabaa hubannaa dhabuudha
hubannaa dhabuudha. Hubannaa dhabuun yeroo beekuu dadhabuun, yeroo hubachuu dadhabuun, yeroo nuu kenname hubachuu dadhabuun, yerootti Waaqayyo nu erge hubachuu dadhabuun, yerootti Waaqayyo hojjedhaa nuun jedhe hubachuu dadhabuun baay'ee balaadha. Baay'ee balaadha. Yeroo nu itti gaabbinuudha jechuudha yeroottiin sun. Yeroo nu itti gaabbinu akkuma sila isiniin jedhee jireenya keenya keessa akkan jiraanneef yeroo hundumaa hubachuutu nurra jiraata jechuudha. Warra hubatan sabni hubannaa hin qabne hin galagaladha Hosee keessa. Sabni hubannaa hin qabne hin galagala. Kanaaf hubannaa dhabuun yeroochatti akka nu hin hojjenne nu godha jechuudha. Yerochaa wajjin akka nu wal bira darbinu nu godha jechuudha. Yeroo Waaqayyo nuu kenne akka nu hin argine, akka nu hin hubanne, akka nu ittiin hojjenne, akka nu itti bu'aan buusne, akka nu itti fiixaan ba'umsan argan nu godha jechuudha. Maaltu hubannaa dhabuun? Hubannaa Waaqayyo nuuf laatu galgala kan. Hubannaa Hafuura Qulqulluu biraa ta'e Waaqayyo nutti guutu. Kanaaf iddoo kanatti gaanii Luqaas 24 irraa seenaa duuka buutuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos warra ta'an gaafa Yesuus Kiristoos qabame hundumti isaanii hin bittimmaa'an gaafa inni fannifamuudhaaf qabamu. Phexros duwwaatutti dhiyaate irraa fagaatee in hordofa ture. Irraa fagaatee duukaa bu'a ture. Phexros duwwaa. Warri kaan hin bittimmaa'an. Isaan keessaa Luqaas 24 isin dubbifadhaa 13 hamma 35 in argattu. 13 hamma 35 Luqaas 24 dhuma boqonnaa kanaati jechuudha. 13 kaatanii in argattu. Warra Emaawusitti deebi'aa jiru akkas jedha 13 kaase. Gaafasuma isaan keessaa namoonni lama gara ganda mandaraa Yerusaalem irraa akka kiiloomeetirii 11 yookiis akka adeemsa sa'atii 2 fagaatu. Maqaansaas Emaawus jedhamu tokko hin dhaqu turanii gara Emaawusitti deemuu qabatan baqa. Kiristoos Yesuus nu baasaa, nu fayyisaa jedhanii waan baay'eedhaaf abdatanii amma abdii kutatanii gara Emaawusitti ka'an. Gara Emaawusitti qajeelan. Har'a tarii waan adda addaatiin abdii kutattee kan jirtu. Iddoo Waaqayyo si kaa'e dhiistee iddoo biraatti shiifti gochaa kan jirtu. Iddoo Waaqayyotti si barbaade dhiistee deemaa kan jirtu. Akka warra Emaawus galgala kana Waaqayyo sitti dubbata. Sitti dubbata Waaqayyo. Yeroo sii kenname dhiistee, yeroo sii kenname sii qoodame itti fayyadamuu dadhabdee karaa biraa qabattee kan jirtu. Karaa irra deemuun siif malu dhiistee karaa biraa qabattee kan jirtu. Har'a siif illee ergaadha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akkas jedhamaa ture gara mandara Emaawus hin dhaqu turanii. Jarri karaatti waa'ee waan gidduu sana ta'e, maanni gidduu sana ta'e Yesuus Kiristoos fannifamuusaa, du'uusaa, awwaalamuusaa isa kana gidduutti jechuudha. Gara Emaawusitti utuu deemanii akkas jedha gidduu sana ta'e hundumaa kaasanii haasa'aa ina deemu turanii. Yesuus Kiristoos akka ka'ellee hin hubanne turan isaan. Hin hubanne turan. Iddoo isaanii gadhiisanii deemaa turan. Isa booddee akkas jedha sagalichi 15 kaase. Utuu isaan haasa'aa irrattis dudubbachaa adeemanii Yesuus ofiisaa isaan bira ga'e. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos abdii kutatanii warra karaa Emaawus qabatan Yesuus Kiristoos yeroonni isaan nitti of mul'isu. Isaanillee baruu dadhaban, hubannaa dhaban iyyuu malee Kiristoos Yesuus garuu haleluuyaa gara isaanii hin dhufe. Isaan bira ga'eedha. Har'as si bira haa ga'u.
karaa gadhiistee abdii kutannaadhaan iddoo gadhiistee deemaa kan jirtu har'allee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin Yesuus Kiristoos inni warra Emaawusitti bira ga'ee ofitti mul'ise galgala kana maqaa Yesuus Kiristoosiin sitti of mul'isu. Haalelooyaa. Akkas jedha 16 kaasee immoo isa 15 hin fixne isaanii wajjinis adeemee 16 kaasee iji isaanii garuu isa akka hin hubannee fi ittifamee ture ilaala. Iji isaanii garuu Kiristoos Yesuus ta'uusaa akka isaanii hubannee fi akka isaanii hubanneef ittifamee turedha. Har'a maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin iji garaa keenya baname akka nu hubannaan qabaanne kan nu godhee jiru ittisaan maqaa Yesuus Kiristoosiin humna sagalee kanaan nurraa haa ka'u maqaa gooftaa Yesuusiin. Yerucha akka nu hin hubanne kan nu godhee jiru. Yerucha akka nu hin hojjenne kan nu godheeru. Yerucha akka nu hin dammaqne kan nu godhee jiru. Ittisaa kana Waaqayyo ija keenyarraa haa kaasu. Kanaaf akka isaan hin hubannee fi ittifamee ture jedha. Yesuus Kiristoos isaanii wajjin deemaa jira. Garuu isaan iji isaanii ittifamee ture. Maal akka hin gooneef akka isaan arganii hin hubanneef jechuudha. 17 kaasee yommus Yesuus inni isin walii wajjin hasaa adeemtan kun maali jennaan nyaara guuranii achuma dhaabbatanii isaan keessaa inni Qeliyoophaa jedhamu tokko deebisee warra Yerusaalem jiraatan keessaa waan gidduu kana mandaricha keessatti ta'e kana hin beekne suma duwwaadhaa jedhe. Inni waan attamiitu isaaniin jennaan isaan immoo waa'ee Yesuus nama Naazreeti isa gochaatti dubbiittis Waaqayyoof namoota duratti raajii aangoo qabeessa ture sana ilaalaa isumatti mu isa aangoo qabeessa ture nama duratti Waaqa duratti. Haleluuyaa. Waa'ee Yesuus Kiristoos hin dhageenye moo atedhanii isumatti mu akka luboonni warra angafoonni waa'ee Yesuus 20 kaasee akka luboonni warri angafoonni warri biyya seerratanis duunni itti afaradamuuf dabarsanii isa kennan akka isa fannisanis nuyi garuu kan Israa'eliin furu isa jennee abdannee turre ilaalaagaa isa jennee abdannee turre yerucha nu banne turan isaan yerucha hin beekne turan Kiristoos Yesuus ta'uusaa hin hubanne kan isaanii taasa'aa jiru eenyu akka ta'e hin hubanne turan. Har'a maaltu hubannaa keenya qabee jira laata? Ergamne yeroo nuu kennametti akkam fayyadamneef yeroo nuu kennametti akkan hojjenneef maaltu hubannaa keenya irra taa'ee jira laata? Maaltu hubannaa keenya ija hubannaa keenya ija garaa keenya jaamsee jira laata? Iddoo kanatti kana hubannaa warra Emaawus Qeliyoophaa warra karaa Emaawus qabatanii deeman irraa isa kana hubanna jechuudha. Abdannee turre kana hundumaa kana hundumaa irratti immoo kun erga ta'e har'a guyyaa sadaffaati. Ilaalaa guyyaa sadaffaati. Guyyaa sadaffaatti immoo Yesuus Kiristoos du'aa akka ka'u dursee isaanitti dubbatee ture. Garumaan iji hubannaa isaanii qabamee ture, haguugamee ture. In hubanne turan, hubannaan isaanii fudhatamee ture. Yerochaan barree turan. Guyyaa sadiitti akka ka'u yerocha in hubanne turan. Waan baay'ee tarra hubannaa keenya qabee jira. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hubannaan keenya gada dhiifamu maqaa Yesuusiin. Daddafee tan adeema gaanii hunduma isaa yoon dubbisuu baadhellee irra daddarbeen dubbisa. Guyyaa sadaffaasaati. Kana malees warra gara keenya keessaa dubartoonni ganama obboroo iddoo awwaalichaa dhaqan tokko akka abjuu nu godhanii
isaan achi deebi'anii reeffa isaa awwaalicha keessaa akka dhaban garuu ergamoonni Waaqayyoo itti mul'atanii Yesuus jiraataadha akka ittiin jedhan nutti himanii ilaala. Akka abjuu nu godhanidha. Isa isaan dhugaatti dubbatan dubartooti Maariyaam faan Salomee faan akka awwaalicha dhaqanii awwaala keessaa dhaban ergamooti immoo isa jiraataa du'aa keessa maaliif isa jiraataa du'oo keessa barbaaddu innas hin jiru ka'eera ittiin jedhe. Haalleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isuma kanallee itti himame Qaliyoophaan faan akka abjuu waan abjuu isaanitti himan akka kanatti fudhatan. Yesuus Kiristoos du'a moo'ee akka ka'e. Inni isaan wajjin haasa'aa jirullee eenyu akka ta'e iji isaanii qabamaa ture. Hubannaan isaanii qabamaa ture. Yesuus Kiristoos utuu nu wajjin jiru, utuu nu geggeessaa jiru, Waaqayyo Abbaan utuu nu wajjin jiru, meeqan keenyatu hubannaan qabnu laata? Akka Waaqayyo nu wajjin hin jirre, akka qobaa taane yeroo hundumaa Waaqayyo soona dhiise, akka sana'oo kan jennu meeqatu jira laata? Har'a Waaqayyo ija keenya nuuf habanu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Tu Yesuus Kiristoos isaanii wajjin haasa'u yerochi hin barre turan. Yerochi guyyaa sadaffaa ture hin barre turan. Hin hubanne turan. Nan gaggabaabsa seenichi bal'aadha kan isin dhibu. Hin hubanne turan. Baay'ee namatti tola. Warri nu wajjin turan keessaa kan gara awwaalichaa dhaqanii akkuma dubartoonni sun jedhan ta'uusaa baranii isa garuu hin argine jedhanii itti himan. Inni immoo isin gowwoota attamiiti ilaalaagaa. Isin gowwoota attamiiti waan raajonni jedhan hundumaas amanuudhaaf yaadi garaa keessanii attam daagiidha. Waaqayyo nu haa oolchu. Akkam daagiidha. Raajoti dubbataniiru waa'ee isa kana dubbatameera. Isin garuu hubannaan qabdan. Daagiidha jedheen gooftaan Yesuus Kiristoos. Hubachuun dandeenye. Yaadi garaa keessanii akka attam daagiidha ittiin jedhe. Kana hubachuun dandeenye. Raajotaan dubbatameera kun. Innis maan Yesuus Kiristoos qabamee dabarfamee akka kennamu. Akka fannifamu, akka du'u, du'aas immoo du'a mo'ees akka ka'u galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isa kana akkamittiin hubanne isin? Har'a tarii daganneerraa laata obboloota koo. Yesuus Kiristoos nu wajjin jiraachuusaa, Waaqayyo Abbaan, Waaqayyo Hafuura Qulqulluun nu wajjin jiraachuusaa daganneerraa laata. Yeroonni nu kenne daganneerraa laata. Dammaqi yeroonni nu hojjedhu yeroonni nu jedhu. Kana godhi yeroonni nu jedhu. Hubannaa qabna moo akka jara kanaa taanii jirra laata. Waaqayyo har'a nu haa dammassu. Isa booddee akkas jedheen Kiristoos kun kana hundumaa akkas jedhagaa lakkoofsa 26 Kiristoos kun kana hundumaa dhiphatee ulfina isaatti akka galu barbaachisaa hin turre mooree isaaniin jedhee. Innis macaafa Musee macaafota raajotaa hundumaa keessatti iddoo itti waa'ee isaatiif dubbatu hundumaa isaaniif hiikee gara ganda jarri lamaan itti adeemaa turanittis dhiyaannaan Yesuus akka waan darbee adeemuu fedheetti aggaame. Isaan garuu nu bira turi galgalaa'ee aduunis gadi sokkitee jedhan jabeessanii isa kadhatanii. Kanaaf isaan bira turuudhaaf duukaa ol galee jara wajjin nyaatatti yeroo dhiyaates buddeenicha fuudhee eebbisee cabsees isaaniif kennee yommus iji isaanii ittifamee kan ture gadi dhiifamee. Haalleluuyaa. Iji isaanii ittifamee ture gadi dhiifamee. Har'a wanti hubannaa keenyarra taa'ee jiru. Ija afuuraa keenyarra taa'ee jiru. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ittisaan nurraa haa ka'u galgala kan. Akka nuyi hin hubanne, akka nuyi yerocha hin beekne, akka nuyi yerocha beekne yerochatti hin hojjenne kan nu godhee jiru maqaa gooftaa Yesuusiin
humna sagalee kana inni gaaficha Qaliyoophaa duukaa goree ija isaanii bane hubannaatti isaan deebise maqaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana nu bira hin darbin gara hubannaatti nu haa deebisu. Eeyyee akkas ittiin jedheen bakka iji isaaniin argee iji isaaniis hin baname baay'ee namatti tola. Eeyyee yemmus iji isaanii ittifamee kan ture gadhiifamee hubataniis jedha laalaa bakka hubataniis sila nu banne turan amma garuu hubataniis jedha. Waaqayyo warra hubatan nu haa taasisu. Yerocha warra beekan yerocha warra hubatan waaqayyo nu haa taasisu. Eeyyee yerootti waaqayyo nuu kenna. Carraa waaqayyo nuu kenna. Har'a ga'uun keenya carraa waaqayyooti. Har'a jiraachuun keenya carraa waaqayyooti. Engadda namoonni miidiyaa FB irraa argeera jedhee yaada namootiin argine jiraachuu dandeessu ta'a. Mucaa lixa Wallaggaati kan nama dhibu tajaajila deema ture. Tajaajila Naayiroobiitu deemu karaa irratti ankaaki. Tajaajilichi naf bakka yeroochi achumatti dhaabbate bakka daangaa godhate. Inni hojjechuuf deema ture, tajaajiluuf deema ture. Maqaa iddootti makiinaanitti konkolaatichitti galagaleen maqii lafa jedhamutti konkolaataan galagalee hin darbe. Mucaa isaa xinnoo dhalattullee ji'uma sadiillee bira turuu hin dandeenye. Isa ergameef hundumarra caalu immoo isa ergameef ergicha bakkaan ga'uuf utuu deemaa jiru biratuun ga'een gara abbaasaa sokke. Bolootaa adammaqu waaqayyo nu adammas. Jireenya amma libsuu ijaati. Hamma libsuu ijaati. Waaqayyo nu gargaaru. Waaqayyo nu gargaaru. Isee tokkotu dhuga ba'umsan dhaga'e. Dhukkuba onnee qabamtee tajaajilaa tokkotu dhugaa ba'an dhaga'e. Tajaajilaa nama waaqayyo tokkotu dhugaa ba'an dhaga'e. Dhukkuba onneetiin qabamtee baay'ee gaddite. Baay'ee dhukkubdee jirti. Maanni jedhamtee gaafatamtu waa tokkoon gadda jetteedhaan. Yeroon itti fiiguu danda'utti fiiguu dhiisuu koottiin gaabbaa jetteedhaan. Baay'ee critical dhukkubdee garuma boqochuutti adeemaa jirti. Yeroo naa kennametti hojjechuu dadhabuu koottiin gaabba jette. Yeroo nu itti gaabbinu hin jiraatin jireenya keenya keessatti. Waaqayyo nu haa gargaaru. Yesuus Kiristoos akka isaan hubatan godhe ija isaaniirraa dhorkaa kaase. Waan isaanitti haguuge hubannaa isaaniitti waan haguuge irraa kaase isaanis hin hubatanii jedha. Inni garuu isaan duraa miliqee jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Dubbifadhaasin akka warra Emaus yeroo waaqayyotti nuu kennetti fayyadamuu dadhabne jireenya keenyatti coolligaa kan deemnu. Amaariffisaa coolligaa adeemu turanedha. Coolligaa adeemu turanedha. Waaqayyo nu haa eegu. Waaqayyo nu haa eegu. Har'a guyyichi kan nu itti hojjechuu dandeenyu. Kan nu itti fiiguu dandeenyu. Kan nu itti dhugaa ba'uu dandeenyu. Kan nu itti wangeela labsuu dandeenyu. Kan nu itti Kiristoosiin fakkaachuu dandeenyu. Har'a guyyichi haleluuyaa. Har'a yeroochi. Eeyyee baay'ee rakkisaadha. Hin hubanne turani. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2:22 irraa immoo akkana jedha nan dubbisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2:22 irraa akkana jedha. Kana booddee Yesuusiif bartoonni isaa gara kutaa biyya Yihuudaa dhaqanii Yesuus bartoota isaa wajjin takka achi bubbulee in cuubas ture. Yohaannis immoo mandaraa lakkoofsa boqonnaa 3 dubbise dhiifamanaa godha. Boqonnaa 3 irraan dubbise.
akkas jedha 22 boqonnaa 2 Wangeela Yohaannis. Kanaaf bartoonni isaa erga inni du'aa ka'ee booddee waa'ee isa kanaaf dubbachuu isaa yaadatanii ilaalaa. Kanaaf bartoonni isaa erga inni du'aa ka'ee booddee waa'ee isa kanaaf dubbachuu isaa yaadatanii waan macaafni jedhu dubbii Yesuus dubbates hin amananiidha. Erga inni du'aa ka'ee yaadatanidha bakka. Eegasii waan macaafi jedhu amananiidha. Duraanoo hin amanne jechuudha gaa. Waan wangeelli jedhu jannagaa hin amanne jechuudha. Ilaalaa. Itoo amananii nubatu jedhee yaadan. Eeyyee. Bakka sanni akka inni dhagaan kun dhagaan dhagaarratti utuu hin diigaminitu kanan ta'inii na fudhe. Inni kun immoo waa'ee mana qulqullummaa akka dubbate waa'ee ofiisaa akka dubbate waan baay'ee itti mee. Fariisootillee waa'ee mana qulqullummaa immoo isa kasasu turan. Inni garuu waa'ee du'uu isaatii itti hima ture. Isaan garuu hin hubanne turan. Yeruchi gaafa dhufus hin hubanne turan. Erga darbee wajjoo innaan hin darbeedhaniidhaan. Kanaaf obboloota koo adaraa galgalli kun galgalatti akeekkachiisinuu kennamaa jirudha. Inni dawlii inni dhumaa bilbilli inni dhumaa bilbilamuuf jedha. Iyesuus Kiristoos balbalarra ga'eera. Yeroon utuu jiru hafiinnu, yeroon utuu jiru hojjennu, yeroo utuu jiru tajaajilu, yeroon utuu jiru qulqullummaatti adeebinu, yeroon utuu jiru yeroo utuu qabnu abboommii waaqayyootaa jiraannu, yeroon utuu jiru haalleluuyaa ergama keenya haraawwannu waaqayyoon nu gargaaru. Inni lammaffaan inni qabxiin itti aanu inni jalqabaa gaanii yeroo nuu kennametti akkan hojjenne waa kan nu godhu hubannaa dhabuudhaan jedhe. Akkuma warra Qaleyoophaafaa warra Emaus bartoota gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa turanii abdii kutatanii yeroo warri dubartooti sun Yesuus Kiristoos ka'eeraa iddoo awwaalichaa hin jiru jedhanii akka abjuu waan abjuu nutti himanii bakka akka abjuutti fudhatanii amanuu dadhabanii karaa biraa qabatan. Kanaaf hubannaa dhabu waaqayyo nu haa oolchu. Inni itti aanu immoo qabxiin inni itti aanu yeroon erga darbee dammaqu. Inni kun balaadha. Yeroon erga darbee dammaqu. Baay'ee rakkisaadha. Erga waraabessi darbee sareen duttee jedhu mammaaksa inni itti dabale immoo baay'ee rakkisaadha. Inni kunis balaa erga yeroon darbee dammaqu. Waaqayyo yerootti akka dammaqnu barbaada. Yerootti akka hojjennu barbaada. Kan nama dhibu isa kanaafi weeddotaarraan daddafee dubbisaa. Akkana jedha weeddotaa boqonnaa 5 lakkoofsa 2. 5:2 akkas jedha. An rafeera yaanni koo garuu hin rafne. Sagaleen hiriyee kootii hin dhaga'ama. Inni balbala in rukuta. Balbala anaaf bani yaa obboleettii koo, yaa michuu koo, yaa kuullee akka gugee koo, yaa ishee mudaa hin qabne mataa koo fixeensi jiiseera. Rifeensi mataa koos tiifuun halkanii tottorseera hin jedha. Ani immoo anoo uffata koo ofirraa baaseera. Lakkoofsa 2 kaatan yoo dubbistan. An uffata koo ofirraa baaseera. Attamittan deebisee uffadharee jettee itti fuftigaa. Jaalalleen see gaafa dhufee balbala natti banii jedhee gaafanni jedhuuni iseen maal sababii maalii dhiyeessiti? Iddoo kanatti maal jette? An rafeera yaanni koo garuu hin rafne. An rafeera yaanni koo garuu hin rafne. Maal godha? Qaammiif yaadi ofii wal faana dammaquutu irra jiraata. Yaadi dammaqee qaamni kun ka'ee socho'ee waan hojjetamu hin hojjenne taanaan maal gatii qaba?
maal gatii qaba balbala natti bani fixeensi na tottorseera maaloo jedhee kadhata iseen garuu sababii adda addaa arrafeera an akkas ta'eera miilla koo dhiqadheera yoo dhaxxanii dubbistan hin argattu animmoo anoo uffata koo ofirraa baaseera attamittin deebisee uffadhare anoo miilla koo dhiqadheera attamittin deebisee lafa ittiin ejjedhee xureessaree nan jedhe yommuu michuun koo karaa qaawwaa harkasaa ol liccifate lapheen koo hin dhaate an michuu koof balbala banuudhaaf ka'ee harka kootiin qabannoo balbalaa yommuu qabe qumbiin bishaanii quba harka koorraa qabannoo sanarratti hin coccobe an michuu koof balbala yommuun bane inni durillee deebi'ee sokkee yommuu inni dubbatu yaanni koo isa bira ga'ee ture haa ta'uyyuu malee an isa nan barbaadee dubbatti baqa wajjoo innaan hin ba'isa jedhan baqa hin kadhatee natti banii sana ta'eeraa kana ta'eeraa jedhee kadhate iseen immoo arrafeera garuu yaanni koo dammaqaadha yaanni see erga dammaqee kaateetu itti bante yeroo kennameef sanatti utuu gargaaramtee jaalallee seetti bante waan baay'ee taate gajjallaatti yoo dubbistan warri eegduun qabanii tumanii waan baay'een akkarra ga'e jaalalleen see garuu hin sokkee yerootti hin dammaqne turte an rafeera garaan koo dammaqeeratti garaa see duukaatuu dammaqee kaate balbalicha bante jaalallee see ol galchiteetti ta'e kun hundumtuu irraan ka'u ture obboloota koo har'a waaqayyoo ka'aa kadhadhaa dammaqaa kana godhaa utuu nuun jedhu eegii yeroochi darbe ayii waaqayyoo natti dubbatee ture ayii waaqayyoo na dammassee ture an akka'uu dadhabe waaqayyoo kadhadhu naan jedhee ture waaqayyoo sana natti dubbatee ture waaqayyoo kana naan jedhee ture waan baay'ee gaabbiif eegeen booddee deemtii jedha Oromoon gaabbiif eegeen booddee deemtee waaqayyoo gaabbiitti jireenya keenya hin laatin kanaaf obboloota koo maanni akka yerootti hin dammaqne kan nu godhure yeroo malee dammaqu yeroon erga darbee dammaqu yookiin immoo yerootti dammaquu dhiisu eega yeroon darbee dammaqu baay'ee gadeedha balaa guddaadha maal godha wanti hojjetamu hin jiru mishiniin nutti kennamee hin jiru baqa maal godha erga darbee booddee eega wanti baay'een nu bira darbee booddee dammaqu maal hojii qaba kanaaf nan xumuraa yeroo utuu jiru yeroo waaqayyo nu kenne itti dammaqne haa hojjennu hubannaadhaan yeroo waaqayyo nuuf kennetti haa hojjennu Yesuus Kiristoos utuu yeroon jiru ergama abbaa koo raawwachuutu naaf ta'a jedhe galgala kana anniif isin ergama ergamne qabna yeroo nutu jiru hubannee haa hojjennu utuu yeroon hin darbin dammaqne yerootti dammaqne haa hojjennu yerootti dammaquu dhiisuunis balaadha hubannaa dhabuunis balaadha waaqayyo kana keessaa bilisa nu haa taasisu waaqayyo isa dhageenye nuuf eebbisu eebbifamaa fayyaa ta'aa jiraadhaa sagaleen kun jireenyaaf nuuf haa ta'u firdiidhaaf nutti hin ta'in waaqayyo nu haa gargaaru